Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Aliitiifim ministeera raayyaa ittisa biyyaa Dr. Kabajaa Dr. Lammaa Magarsaa konferansii nageenya hawaasa baha Oromiyaa wajjin adeemsisaniiti jiru. Konferansii kanarrattis hirmaattonni konferansichaa doorsisaa fi yaaliin ajjechaa dhiyeenya kana xiinxalaa siyaasaatiifim Daayirikteera olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mohaammed irratti adeemsifame ummataaf ifa akka ta'u gaafatameeti jira. Agami waan obboleessa keenya Jawaar irra yaadamte san muumicha ministeera harka keessaa qaba waan duuto kana namni akka waan akkan dubbanne nama godhu jira. Gaafiin teenya obboleessi keenya obboleessa saarratti akka waan isan hojjetamtu waan san keessaa harka ni qabamoo hin qabu gaafii akka obboleessi keenya nu deebisuu barbaanna. Uummanni Oromoo eega dubbiin Aggaamii Jawaar Mohaammed geggeeffamte booda ija hamaan isin ilaalee jira. Isinitti aalee jira. Ummata onnee ummataa keessaa sossootanii jirtan waliin sobnu Rabbiin haqa jaalata. Isiniif jecha fuula keessaniif jecha Rabbii guddaan dhabnu. Doorsisa halkan gurraacha Jawaar Mohaammed irratti godhame kanaan wal qabatee ministeera raayyaa ittisa biyyaa Dr. Kabajaa Dr. Lammaa Magarsaa game isaaniitiin namoonni gocha kana Jawaar Mohaammed irratti raawwatan seeraan gaafatamuu akka qabu itti amanna jedhaniiti jiru. Wanti tibbana kana ta'ee jedhamu poolisootaan halkan akanii eegdota biraa kaasan kan jedhu dhageenyi hundi keenya gaddinee hatattamaan dubbiin kun akkan irraa dhaabbatu ta'utu irra jiraata jennee hundi keenya iyyuu morminee namoonni kana raawwatan seeraan gaafatamuu danda'utu irra jiraataa amantaa cimaa qabna kan irratti nullee. Waan namni baruu qabu itoo obboleessa keenya balleessuu barbaanne hidhuu barbaanne biyya kanattuun affeeru inumaa ka isa mitiitii isa kaan isa hidhamaa ture iyyuu gadhiisaa turre waan ta'eef itoo kan inni baduu barbaanne nama isa eeguyyuu eegduu isaa goonee hin eegnu turre garuu lubbuun qabsaa'aa kanaa nama yartuu akkatti akkan dabarre jecha eegaa turre waan ta'eef wanti irratti raawwate ammallee fudhataman qabu hin mormina borus waliin hojjenna waliin qabsoomna. Gocha dhiyeenya kana Jawaar Mohaammed irratti raawwatame wal qabatee muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Ali game isaaniitiin jalqabarraa eegalee hanga ammatti Jawaar Mohammediif addatti eegumsa taasisaa kan jiru mootummaa ta'uu kan dubbatan dogongorri uumame jiraachuudha simuudhaan garuu dogongora uumame kana ummataaf ifa taasisurraa if qusataniiti jiru. Jawaar addatti jalqabarraa hangaarraa kan eegaa jiru mootummaadha. Yoom nu gaafattanii eegumsa ramadaa fi eegamuu qaba jettanii nu gaafattanittu? Jawaar immoo eegumsi nu barbaachisaa mee eegaa jee nu gaafatee jira? Mee kan eegaa jiru maaliif akkaataa kanaan akkan taanii wal qeequu barbaadu? Nutu miidhamuu danda'a jedhee awwaluma gaafa galeerraa kaasee eegaa kan jiru nuyi. Eeguu duwwaa miti isa caalaas waa baay'ee kaasuu hin danda'amu. Dogongorri uumamee jira dhageen jira isa ammas hin kaasu. Jecha koorratti ani waa fayyadameen jira. Namoota biyya iskoortii qabdan jedheera yaadattan. Iskoortii biyya keenyatti jimmatti goommaa shanaffaa jechuudha hin beektu miti? As akkasii miti? Edaa biyya Jawaar fa'aa iskoortii jechuun eegumsa jechuudha. Inni maal hubatee namoonni eegumsa qabdan jechuutti hubatu. Mata gaartu garuu osooma jedhameeyyuu isiniin galle gaafas gaafa nan dubbadhu paarlaamaa irratti namoonni biyya iskoortii qabdan jedheera. Biyya lammaffaa jechuu kiyya.
isni galee iskoort jechuun makiinaa gommaasa yeroo inni kaan dho'u tirfii jechuudha. Biyya tirfii warra qabdan jechuu kiyyaan. Garuu biyya Jawaarfaatti iskoort jechuun eegumsa poolisii jechuudha. Nagaartu warri eegumsa qabdan of eeggadhaa jedhamuutti fudhatan. Garuu jechaan osoo hin taane yaadumaan akkasii yaaddan hidhuu miidhuu ajjeesuu Jawaar dhiisaati warra nu ajjeesuuf qophaayyuu dhiisnee waliin jiraachaa jirra. Eenyu ajjeesnee beeknu? Gabaasa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii qophaa'eef Uudii Muusaatii Hararirraayim.